Fayyaa kabajamtoota keenyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akka jirtu nagaa keessanii ana nagaa fuudhaa galu waaqayyoo faa ta'u. Egaa samoora darbee coccooressaa ture qophaan qabaa ture viidiyoo isiniif hojjannee turre. Egaa kanuma gidduutti jaarsi jalaa miidhamee jira. Jaarsi jalaa miidhamee jira nyaata fuudhaa hin jiru. Gidduu kana waan tokko nyaata isatu nu qopheessaa ture jechuudha bilisummaa. Egaa daaboo fa'aa waan ta'e wayii nyaanna hojjechuu hin dandeenye nyaata. Kanuma keessa jaarsi jalaa miidhamee jala uqqatee jira. Jaarsa uqqate kanaa fi irbaata maaliin hojjedha jedhee yaadee ture. Innis egaa utuma asufnu mee har'a irbaata mi'ooftuu xiqqishu mi'ooftuu wayii hojjedha. Egaa asitti wantoota na barbaachisanii shunkurtii haala kanaan cicciree jira. Asitti kan argitanii foonii qaaraadha. Shunkurtii kabraa haala kanaan muree jira. Qullubbii yookiin shunkurtii foonii dhumaaf waan nuti xiqqisuu hojjadhee jira jechuudha. Egaa maqaa mashaaraadha. Xibsii foonii xiqqisuu hojjadhe jechuudha. Kanumaa fi jaarsa kiyyaaf kuni jechuudha. Jaarsi kiyya xiqqoo jala uqqatee jira. Albooliin nuti jiru jaarsi kiyya kanatti uqqatee jedheetanii. Egaa gosa gosaan jira. Asitti distii kan qopheessee fi goomana xibsii hojjadhe jechuudha. Goomana xibsii hojjadha. Goomanicha illee haala kana fakkaatuun qopheessee jira. Miicee halkan zafazafee jira. Egaa mee turtiin keessanii ana wajjin haa ta'u. Jaarsa kootiif irbaata baay'ee mi'ooftuu hojjedha. Jalqabaa iskoofii ergan qabsiisee booda egaa zayitii xinnoo ishii maxibashaatti nattu. Sababni zayitii xinnoo ishii isiniin jedhee fi nuuroon guddii ta'ee jira. Zayitii waddadee jira. Kanaaf zayitii xinnoo ishii xabitu boona. Maxibashaa keenyarraa akkas naannessina. Haala kanaan maxibashaa keenyarraa hin naannessina. Xiqqoo zayitiin kun yeroo ho'e immoo foon asirratti kukkutanne kan jechuudha. Foon asirratti kukkutanne kan itti nannaa. Egaa mee maal kan hojjedhu turtiin keessan na wajjin haa ta'uu isiniin jedhaa. Yeroo hunda jechuudha jaarsoo fi eeguun ilaaluun barbaachisaadha. Yaa'ugaa nu dhukkube jennee yookiin nu jechuu isa jennee si of dagachuu hin qabnu jedheetanii har'agaa irbaata mi'ooftu kudhan kan nyaatan jaarsa kun nyaatu sun maal isiniin jedhaa. Egaa asitti isti kana kan qopheesse isinitti beera. Goomana xibsii hojjedha. Irbaanni har'aa irbaata mi'ooftuudha. Turtii keessan wajjin haa ta'u eessayyuu hin dhaqina isiniin jedhaa. Daawwattoota koo viidiyoo kiyyaa laayikii naaf godhaa. Kanattis istoofii qabsiisee jira. Kanattis qabsiisee zayitii naqee jira. Kanatti zayitii naqee jira. Kanattis shunkurtii nama sin agarsiise kan goomanaa fi kan xibsiiti. Shunkurtiinis baay'ee waddadee waan jiruufi shunkurtiinis baay'ee waddadee jira. Waan hundayyuu xaphitti guutaniituma jireenya dabarsuudha. Isin jedha asittis zayitii xinnootti godhee kanattis zayitii xinnootti godhee zayitii xiqqoo yeroo ho'ee shunkurtii itti naqan lachuutu. Yeroo shunkurtii itti naqee shunkurtii lachuutu osoo hin ta'in soorii shunkurtii kana qofaatti naqa. Xibsiitti immoo gubbaatti nama shunkurtii jechuudha. Kanaaf amma shunkurtii kana sabilaa jechuudha. Sabilaa kan goomanaaf kun waan ta'eefi haala kan fakkaatuni. Shunkurtii keenya itti naqnaa. Kan goomanaatti naqnee kan xibsiitu hafee. Egaa irbaata baay'ee mi'ooftuu hojjechuutti jira. Wajjin turaan isin jira. Kunis zayitiin ho'ee waan jiruufi amma maalitti naqnaa foon itti naqna jechuudha. Kun argitanii zayitiin ho'ee jira. Foon isaa kukkutanii haftee walii kanaa itti naqnaa jechuudha. Sana booda zayitii itti tosse. Sana booda maal goona xiqqoo isheen biroo goona. Hin gargaargatinaa istoofii keenya itti xiqqeeffannaa. As jedhee zayitiin kan jalaa hin faffacaaneef istoofii keenya itti xiqqeeffannaa. Sana booda immoo gama itti kan goomana keenyaa itti sochoofannaa. Sana booda xibsii keenyaa kanatti gargaargachaa goomana keenya itti naqna jechuudha. Kumaa argitanii goomanni haala kanaan muramee haala jedhee jira jechuudha. Kunis jennee goomana keenya itti naqna. Zayitii fi shunkurtii itti waliin dhaabbatee haala kana fakkaatuun goomana keenya itti naqnaa isin jedha. Xiqqootti qadaannaa. Kana immoo hin gargaargachinaa jechuudha. Amma kanatti kan naqnee zayitii qofa jechuudha. Kanatti gana shunkurtii qaaraa qullubbii timaatimanii hundi itti naqna. Kanatti illee akkasuma timaatimanii fi shunkurtii yookiin qullubbii itti naqaa. Irbaata baay'ee ajaa'iba qopheessaa jechuudha. Egaa waan hunduu mijatee jira jechuudha. Gitiin qabna amma wajjin turaa. Shunkurtii illee kan amma isin agarsiisu kana itti naqee jira jechuudha. Egaa akkuma na hubattanii wanti kun ibsiidha jechuudha. Ibsi waan ta'eef shunkurtiin haala kanaan murama waan ta'eef daawwattoota keenya irbaata ajaa'ibaa jaarsaa fi yookiin kooti qopheessan jira. Xiqqoo jaarsina jalaa guddamee jira, jalaa miidhamee jira. Samuun jaartiin isaa waan ciiftee turtee fi jaartiin isaa morma. Jaartiin isaa morma. Samuun qofaan naqabee waan coreessaa tureefi abbaa manaa jalaa miidhamee jira. Kanaaf irbaata ajaa'ibaa hojjechaa jira. Asitti illee ganama kanaaf qaara illee naqnee, qullubbii illee naqnee, qimamii illee naqnee, soogidii illee naqnee amma aarti naqaa jira. Goomani biyyattii xibsiin goomanaa asitti qophaa'aa jira. Egaa mee turtii keessan wajjin haa ta'u isin jedha. Amma faana tura. Qimamoota waan ta'eef naquu qabullee itti naqna.
Qotee jirraa namoota xiqqoo ishii itti qaqaanaa isin jedha sirriitti mi'aawutti. Egaa adda namoota keenya ta'anii xumurre maal goone yoo jettanii sochoofnaa. Akkasii gaa daawwattoota keenya. Goommanni keenya sadarkaa kamirra gahee jedhu immoo sadarkaa irra gahee isinitti hima. Argitanii qophaa'atuma jira gaafuma. Irbaata kottaan waliin nyaadhaa hundi keessanuu goomana yookiin raafuu cibsii akkasuma cibsii foonii kottaa waan biraallee jira dhufa kottaa isin jedha. Egaa goomana keenyatti namoota akkasuma soogiddaa midhaan itti nannaqa. Kuni bakka dhuunfamee jira. Isaan kanatti immoo maal naqasnetti fakkaate naqi shunkurtii fi naqi shunkurtii xiqqoo argitanii xiqqoo itti buufna. Sana booda waliin oofna yookiin ni sochoofna. Sana booda qaaraa haala kanaan kan murame qaaricha itti goona. Goomana asirraa buusnee qaaricha itti goonee sana booda kun immoo kan goomanaati jechuudha qaarri fi kolfiini. Waaw. Sana booda maal goona soofii keenya jalaa dhaamsina. As immoo dhufna. As dhufnee immoo maal itti taana yoo jettanii wanna tokko dhumaa ta'e isa itti taana jechuudha. Wanna dhumaa sana kana booda gara xumuruutti deemnee jirra. Isin jedha. Ini sochoofna kunis gara xumuruutti deemee jira waan ta'eef. Turtiin keessan wajjin haa ta'u irbaata waliin nyaanna. Asitti immoo amma goommanni keenya qaqqabutti kuni arusee yookiin miidhagina ta'e kuni maal isinitti fakkaata? Urgoo kiyya xiqqoo ishee namni mi'eessa qimamii fi aruseetti naqee namoonni kaan garuu adii isaa kanatti fayyadamu jaalatu. Ani garuu qimamii yookiin kanatti murii diimessee nyaachuutu natti tola. Amma goommanni kiyya yookiin raafuun naa dhaqqabatti immoo kana mijeeffadha. Cibsiin umuramee jira kan mul'atu. Kunoo kana fakkaata. Goommana cibsiidha, urgoodha. Yookiin ilfoodha. Qopheessee amma gara kam deemna? Biddeena baasuutti deemna jechuudha. Biddeena baasee dhaqee jaarsa kiyya wajjin nyaata jechuudha. Seeraan keenyatti fataa deemnee gara sana yoo ilaalu baattillee galateeffatu. Bastuu nyaata adda ta'e nyaata ajaa'ibaati. Egaa daawwattoota keenyaa kottaa irbaata wajjin nyaanna. Jalqabnee jirraa irbaata kanaa fi mee irbaata kanaa irbaata kana mee jalqabi. Irbaanni kun mi'aamoo. Astaayitii kennu. Astaayitii yookiin ilaalcha. Nagaa gaafadhee hordoftoota ani nyaata qopheessan nagaa gaafadhee agaree dhuftaa yeroo nyaatuun keessa galcha malee irbaata yeroo qopheessan nagaa gaafadhee nagaa gaafadhe. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqessuuf haa ta'u. Wanni har'a irbaata jedhamu jettee baay'ee namatti tola. Jaaladheera irbaata ati hojjette baay'ee namatti tola. Yeroo kamiyyuu yeroo jaalatamaa garuu ta'ee immoo waan addaa qabu keessa. Inni irraa immoo maaliif adda itti fakkaate irbaata har'a? Samuun dhugaa ture sitti irbaata nu hojjeta yeroo irbaata hojjechuullee sa'aatii dhabdetti daabboo faana guuttee akkasitti bakka daddabarsaa ture bidee kanuma gidduutti jaarsi kola jalaa huqqatee jira. Fayyidee kaananii xiqqoo eewu keenya kanaan fayyaa jirtu jechuudha mul'achuu dinaan. Sababni sun gubee sanaaf ani immoo qaamni koo gadi bu'ee argame. Kanaaf ni gargaara kanaaf bahuunaa kuu cibsii nyaachisuun qaba. Galatoomi nyaachira. Nyaanni jira. Akkam cibsiin? Cibsiin baay'ee namatti tola. Daawwattoota keenyaa kottaa waliin nyaannu cibsiin foonillee jira. Kottaa daawwattoota keenyaa goommanni illee jira. Ittoon jira. Foonillee jira. Ittoo yookiin urgoon illee jira. Urgoo ta'an ittoo afaan Amaaraatiin ayib. Ayib. Ittoon afaan Oromootiin immoo afaan Amaaraatiin wati jedhamudha. Maal nyaata? Nyaachaa hin jirtu. Cibsii fooniitiin bulchaa jira. Bareeda. Egaa kottaa irbaata nyaadhaa. Irbaata gargaraa haala kanaan fataa illee nyaachaa jirra. Abbaa manaa biyyaa fataa gochaa jira. Cibsiidhanii waan meeqan jechuudha. Waan meeqan jechuudha. Isinillee abbaa manaa keessan akkanatti ilaalaa ijarraan kaasina ilaalaa. Abbaa manaa keessanii ijarraan kaasina ilaalaa. Mee coraan isaa kennu. Jijjiiramni xiqqoo fudhate moo xiqqoo naayilaa huqqate moo akkanatti jaarsa keessan jabeessa xiqqii qabaa. Akka bunatti itti warra shamarranii akka bunatti abbaa manaa keessan kunuunsa. Yoo abbaa manaa keessan kunuunsilee kunoo waan ta'aa jiru argaa jirtu miidiyaa irratti. Abbaa manaa waan manaa kunuunsi kunuunsa. Kun akkatti deeggardaa nyaata irbaata hojjettee maal jettee bakka wannani hojii haadha manaa irraa eegatanii hojii tokko waan dandeettii dhiirotaan malu gargaarudha. Haadha manaa ofiis kunuunsuun barbaachisaadha. Abbaa manaa ofii qofa osoo hin ta'e haati manaa abbaa manaa qofa kunuunsu osoo hin taane abbaa manaa illee haadha manaa ilaaluu qaba jenna.
Galatuma ulfaadhaa sin jaalannaa.